Attam jirtu nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanalii koo warra haaraa taatanii baga nagaan dhuftanii kan na wajjin turtanis baga nagaan dhuftanii har'a kan hojjedhu hawaaja ruuzaadhaaf kan ta'u mana keessatti akkamitti akka qopheessinu isinittiin agarsiisa kan argitanii jechuudha. Ruuzaa bareedaa hojjechuudhaaf kan nu barbaachisu jechuudha. Amma gara jiru isaatti deemaa na hordofa. Tole amma wanta na barbaachisu hundumaa qopheessee dhiyeesseera akka argitanitti hawaaja kana hundumaa hawaaja yookiin qamamii kana hundumaa fayyadama jechuudha. Wanta fayyadamu kun fal'aana shorbaa 2 qundoo barbarree kun immoo heel fal'aana shorbaa 1 qarafaa fal'aana shorbaa 2 fi qaranfuud fal'aana shaayii 1 akkasumas kubbayyaa walakkaa kamuun kubbayyaa walakkaa dimbilaala akkasumas immoo fal'aana shorbaa 2 irdii fayyadama jechuudha. Egaa dhiifama afaan Oromootiin maal akka jedhaman hin beeku. Egaa afaan Amaariffaatiin isinitti himaan jira. Amma egaa ibiddarra dimbilaalarraan jalqabee kubbayyaa walakkaa isa ho'iseetanii amma immoo gara inni gaafa naa ho'u kamuunii naannoo isaa innis gaafa ho'u isa booddee hawaaja hafanii hundumaa akkas godheetanii isas naannoo isaa waluma galatti daqiiqaa 4-5 ibiddarratti naannoo isaa jechuudha. Gaafa hawaaja yookiin qamamii akkasii ho'istanii fooliin isaa hin ba'a, fleeveriin isaa hin ba'a. Kanaaf jedhitanii kan walitti nammacu xinnoo ishee daqiiqaa 4-5 sinin jedheera. Isa booddee hawaaja yookiin qamamii isa jiru hundumaa nan makaa waliin hin makaa. Isa booddee nan daakaa jechuudha. Maashiniidhaanii nan daakaa. Egaa maashinii isa bunatti daakaniidhaanii nan daakaa. Egaa maashiniin kun sirriitti hin bulleessiti. Isa booddee gingilchaadhaanii isa sirriitti hin daakamne qulqulleessaa deebisee immoo maashinii keessa naqaa daakaa hunduma isaa nan fixa jechuudha. Isa booddee gaafa dhumu fal'aana shorbaa 2 irdiittan naqaa. Isa booddee waliin hin makaa sirriitti waliin makeetanii qodaa keessa godheetanii nan kaa firiijii keessan kaa'anii hawaajni erga daakame booddee haala kaa'uu maaliif fooliin isaa hin bada fleeveriin isaa hin bada. Kanaaf qadaaddii kan qabu qodaa qadaaddii isaa sirriitti kan cufamuudhaan gooneeti firiijii keessa yoo goone yeroo dheeraadhaaf fooliin isaa hin badiini. Nyaata irrattis ituu hin geeddaramini turuu hin danda'a. Kanaaf amma egaa qodaa keessa nan galcha jechuudha. Kunooti egaa qodaa keessa ergan galchee booddee kana fakkaata. Wanta nu hordoftanii fi hedduu galatoomaa. Viidiyootti aanutti immoo amma wal agarruutti ulfaadhaa isiniin jedha. Ciao.